Intarteeymentii Kookeet Intarteeyment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama. Kookeet filannoo teessan tan yeroo maraati. Kookeet Intarteeymentiin. Kun OBN Finfinnee TV YouTube Kookeet Intarteeymentiin torbaanitti kan isinii dhiyaatu qophii keessummaati. Akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa. Arraas keessummaan qaba. Keessummaan kiyya arraa kunis artistiidha. Sirboottan dur keessumattuu haaromsee hojjechuudhaan beekama. Sirboottan audio fi viidiyoo garagaraa ni qaba. Artist Caalaa Abbuuti. Artistii kana akka tasaa dooyetti walagarreetiin turtii gabaabaa goonee sirboottan isaa isin afeeraa kan waliin turru taha wallisaa Caalaa Abbuu namoonni hedduun sirba kan fandishee karra deebiteen si beekanii Caalaa Boorreessaati. Warra Oromooti. Warra Oromoo isa dhalate. Godin Waarsii Aanaa Daanfillu. Gaarii mee gara artii kamitti? Beeku wallaahi ilannaan kama sirbuuf argeen. Ijoollummaatti. Gaarii mee ijoollumma sirboota eenyu fa'aa argee? Sirboota Daawitee fa'aa, Eebbisaa fa'aa, Umar Suleeman fa'aa. Hunduma dhaggeeffadha beeku hin filu sirboota. Mee sirboota Daawitee keessaa kam yaadda? Yaadadhu. Sirba Daawitee ka jalqabaa sanfaa sirboota isaa ka jalqabaatu. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanoo dhagahee meesitaa tolu shaggee biyyaa si bahee. Baha keessaa. Sirba hedduu sirboota bahaa dhaggeeffadhaan hedduu. Mee eenyu fa'a? Mee haadha marruun irraa eenyu yaadda? Ijoollummaa teenyaan eega wal jaalanne gammachuu malee walitti mufanne jiruu wal dhabuun erga na oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne. Akkami bareechite sirbita. Hedduu sirraa bareedu dhugaarame. Mee Kadir Sayyid irraa Ida'am Kadir Sayyid tokko miiksii gootee jira. Inni raafatamtu buguhaarayaa jiruun ijoollummaa ganda baadiyyaa. Lugutuun na jiisirba. Abuura deerishaa shookati mataa mumaadaa dhiichisaa fi qabsoo shakkooyyee aduudaa bishaan daakii baa'oo fittee mukkeen gurguddaa. Sirbi kun sirba hedduu ijoollummaa kiyyatti jaaladhu. Sirbi kun garuu loqodoonni kun loqodoota achiiti. Ati kamis rakkisina garuu namoota biraa baay'ee rakkisa. Akkuma diqqeen irraa sirboota hedduu sirboota san dhaggeeffadha. Afaan Oromootiif ana Amaariffaa hin qo'adhu beektaa. Sirbuun dhaggeeffadha. Sumaana jedhee maatiriika illee. Sirboota sunniin qo'adhu. Afaan Oromoo sirbaa fi afaan Amaaraa. Lamaan kana walqixa dhaggeeffadha. Hin dhaggeeffadhe malee hin qo'adhuun. Mee Kadir irraa kabiraa kam fe'e? Kajibbamu hin jiraa. Kadir kajibbamu hin jiru. Hidhee boodhee agamee ani lubbuudhaan fira lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa quudhu dhabee. Muuxan kamiitu garaa laaffisee arraboochisee. Hedduu gaariidha. Michuu baay'ee mee Adam irraas? Michuu baay'ee qaba lixa biiftuutirraa damsa koo gahini Oromoota maraa yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa. Bakka yuutti gorii nan jedheen hadara. Mee Caalaa hedduu amma sirboonni amma bahaa jiranii. Namoonni gadi ni bareechina jedhanii yeedalootti dabaluu irraa hir'isuu waan akkasii jira. Ati amma sirboottan sun waloloolee jaraan tuyne yeedala isaaniillee tuyne warri biraa inni bareechina jedhanii waloloo fi yeedala gaafa jijjiiraan argaa jirra. Akkam ilaalta waan qaba? Yaani amma warra midhaasina jedhaniiti irraa kaan isaanii kaan itti dabalan isaan hin deeggaroon sun. Yoo sirban meeshaa ammayyaatiin akka warri sirbisanitti tolchanii sirbu malee balleessu jiran. Sirbichas balleessu jiran namsunillee sirba jalaa balleessu jiran. Kanaaf sirbuma oriijinaalumsaan meeshaa ammayyaan bareechanii sirbuudha malee sirbi duraanii kun beekamaa irraa fooyyessu hin qabu. Dhumatee hojjetame yoo sirba ture ta'e meeshaa haaraan hojjechuudha malee sirbi waan irraa hir'isan hin qabu. Abbaa Caalaa bareechuun ni danda'ama? Lakki hin danda'amu. Isuma duraanii
am ka'an sirbu fi duraan gitaaraan sirbu san namni isuma duraanii san ka gitaara sun fedhaayyuu ammumaa ka gitaara sun fedha malee meeshaa muuziqaa ammayyaa itti daddabalaniif waan jaalatamuu miti sirbu ka duraanitti remixi godhuun addunyumarraa jira kun rakkoon qabu garuu yeedaloota walaloota jijjiiruu kanaan abbaa caalaa bareechuun danda'ama namni gariin sirbu san irraa bakka midhaaduu fudhatee fa namni gariin fi itti daree kiyya jifa jiru garii waan sun immoo namni hin beeka namni hin beeku jedhee namni wama xiqqaa takka barsii takka fudhatee kiyya jedheetiin hedduun namni gadhiisa uummanni immoo hin beeka sirboota kanaafuu wanni kana sirraa'uu qaba habiraa ittiin gaaka gaarissi beeynu sirba fandisheeti lokoo bargo sirba sani yeroo baay'ee gallaale ijoollu ammas bareechitee jette dhugaa dubbachuudhaaf sirba sanii hin tuttu'ine mee sirba sana kan filachuu dandeessi? Ani sirba sana wanni filadhee fi nami keenya hedduun beektaa garuu sirbi siyaasaa fiiga namu sirbi siyaasaa dur sirbamee dhumate beektaa wanni irra deebitee sirbi kun jiru sirbi siyaasaa dur sirbame fixan lali birraafaa morsulee baafaa fixan eebbisaa addunyaa faa fixan nami ammaa sirba siyaasa jalalamee hojjetarree sirba jalala sirritti maal oromoo siyaasa malee jalalan beeku jalalee sirbuu qaba namni sirba jalalaa babbareedaa sirbu umrii guutuu boo'uu hin qabne hin ta'u jalalallee namni wanni jechuu qaba sirba jalalaa hojjechuu qaba amma namni irra hedduun sirba jalalaa gara sirba amaariffaa gaman dhageeffachuu gara si gaman maaliif nami kenna dhiitii dhayi caccabsii qofa dhageeffata galee sirba jalallee dhageeffachuu namni barbaadu afaan oromootiin sirbamuu fi qaba afaan oromoo sirbamee namni afaan jalalaa sirba fannishee wanni sirbeeman jalala sirritti ibsa sirbee sirritti jalala namaa ibsuu danda'a sirboonni duraanii kun sirba jalalaa waan ta'aniif jalala ibsuu waan danda'uuf sanii sirbee gaarii dhimmi sirba fandishee san guutuu jiitii hawaasa na yaadachiisi hawaasni sirba saniin si beeka kaarru bargoo kurfoon talaa magaalee yaada kennaa jira har'a kanoolee ayyee stuudiyoo irraa guutuu abeerra dhugaa caalaa keenya yeroo gabaabduu qabdurraa fi walagarree yeroo gabaabduu qabdurraa naannoo keetiif galatoomi maayii irratti yaadni gabaabaa wanni qabdu yoo jira. Fadhayyaani wanni jechuu barbaadu yoo jiraate namoota sirboota remix goona jedhanii hojjetaniif yaadni an qabu sirba yoo sirban isuma abbichi sirbisan meeshaa hammayyeessanii yoo danda'an hammayyaa godhanii sirba san hojjechuu malee walaloo kan irraa buusanii kan itti da'anii bareechina jedhanii babbaraatessuu gaarii miti sirban bareeda. Kaaniin ammoo akkuma sirba warraaqsaa sirba jaalalaallee barbaachisaadha. Guddina hawaasummaa guddina aartiitiif guddina afaaniitiif namni ka dhageeffatu sirba jaalalaallee namni dhageeffachuu qaba jaalala ibsachuu qaba namni akka beeki sirba hedduu yoo dhageeffataa yoo baay'atu afaanis guddata amma namni gara amaariffaa wanni gamuuf sirbi jaalalaa amaariffaa waan baay'ee waan hojjetamuuf jaalalaa namni saniif gara siggama saniif warrillee oodiyensii qabu namni keenya ammoo sirba jaalalaa irratti guddoon xiyyeeffatu sirba jaalalaa irratti xiyyeeffatanii artistoonni keenya yoo hojjetan waan sirriitti guddachuu danda'a. Gaarii dhimee sirboota dur kana jaalalaa babbareedaa irraanfataman kan ka ol baasuu yaaddee jira. Yeroo dhiyootti wanni eeggannu jira. Yeroo dhiyootti sirbuma haariyaa gadhiisa garuu kun illee hin dhabu. Warree ammaa yaaddee jira. Jaalalaa ka duraanii kaani irra deebiin kun babbareeda keessaa filee sanillee hin dhabamu. Wallisaa Caalaa Abbuu galatoomee fuuldura kan inni stuudiyoo si afeeru taa'ee yeroo gabaabduu akka tasaa wal agarre na hayyamuu keetiif dhugaa hedduun si galatoomu. Fadhatis galatoom. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenya qophiin artistii Caalaa Abbuutii waliin goone kana fakkaata. Torbaan keessummaa biraa qabadheen isin yaadda qophiilee OBN FM Finfinnee hafan dhaggeeffadhaa jechaa hora bula. Intarteeymentii Kookeet Intarteeyment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama. Kookeet filannoo teessan tan yeroo maraati. Kookeet Intarteeymentiin.